Dandeettii keenyatti fayyadamnee bakka ga'uu qabnu yookaan galma irra dhaabbachuu qabnu akka nuun geenyu wantoonni nu barbaachisan maali? Galma keenya akka nuun hin geenyeef akka nuun milkaa'ina keenya hin goonfanne wantoonni nu taasisan gufuu nuti ta'anii jireenya keenya keessatti jireenya jiraachuu qabnu irraa akka nu duduuba deebinu akka nuun sodaannu akka nuun hin milkeessine kan nu taasisan maali? Sana gochuuf immoo maaltu nurraa eegama? Jireenya keenya milkeessinee gammannee abjuu keenya dhugoonfachuuf wanti nurraa eegamu maali? Kan jedhu guyyaa irraa kan wal faana ilaalu yoo yaa akkam jirtu jaalatamtoonni fi kabajamtoonni hordoftoota koo Horoon Inspire wartaa sana kabnaa jirtu tole gaa bakka isin jirtanitti nageenyi isiniif haa baay'atu kanan jedhu ana obboleessa keessan dinaariyaati. Tole gaa akkuma yoggaa kaanii barnoota baay'ee bareedaa ta'e milkaa'ina keenyaaf lafee dugdaa yookaan utubaa guddaa kan nuuf ta'edha guyyaa irraa kan wal faana ilaallu. Tole gaa jireenya keenya keessatti namoonni baay'ee dandeettii isaaniitti fayyadamanii abjuu isaanii yeroo isaan jiraatan dandeettii isaaniitti fayyadamanii galma barbaadan namoota baay'eef illee furmaata bu'aa ta'anii kan isaaniitti jiraatanidha kan inni agarru. Namoonni baay'een immoo akkanuma faallaa isaati galma isaaniirraa duduuba deebanii abjuu isaanii jiraachuu dadhabanii yeroo isaaniitti waaqa kumataa nama kumataa nama naannoo isaanii jiru kumataa jiraatan agarra. Kun immoo rakkoo maaliidha yookaan immoo maal hubachuu dhabuu isaaniirraadha kan isaan nama komachuu danda'an yookaan galma isaanii ga'uu kan isaan dadhaban yookaan humna akka qaban osoo beekanii yookaan akka galma geessisuu danda'an yookaan akka mo'achuu danda'an osoo beekanii irraawwatiin afuutiin kan isaan itti of komatan sababa maalidha? Kanammoo maal yoo godhan adda baasanii beekuu danda'u kan jedhudha guyyaa irraa akka wal faana ilaallu. Tole gaa mee inni jalqaba irratti argamu kan nuun dursinee beekuu qabnu galma ijoo ta'e tokko adda baafannee irratti xiyyeeffachuu jalqaba irratti wanti milkaa'ina keenyaaf nu barbaachisu galma ijoo ta'e tokko adda baafannee hanga beeknetti yookaan galma keenya yookaan wanta raawwachuu qabnu taargeetii keenya hanga adda baasnee beeknee rukunnetti yookaan galma keenya irraa akka nu duuba deebinu wanti nu taasisu tokko tasumaan jiraatu jechuudha. Qalbii keenya bakki garaagaraatti bakka adda addaatti facaasaa kaayyoo galmaan geessisnu yookaan immoo kaayyoo injifannu tokko hin qabnu jechuudha. Jalqaba irratti wanta nuun gochuu qabnu yookaan wanta nuun beekuu qabnu kaayyoo barbaannuuf yookaan kaayyoo manaa baanneef yookaan kaayyoo hojjennuuf san wanta nu barbaachisu san adda baasnee beekuun nurraa eegamaa jechuudha. Erga kana adda baafattee beektee erga raawwattee booda immoo murteessitee irratti xiyyeeffannoo guddaatiin hojjechuu si gaafataa jechuudha. Yoo milkaa'ina xiqqaa barbaaddatee aarsaa xiqqaa kaffaltaa jechuudha galma keessa naga'uuf. Yoo akkasuma immoo milkaa'ina guddaan barbaada ani bakkee guddaa ga'ee namoota baay'eef ifa ta'uun barbaada akka ifa gaana keessaa yookaan akka ifa gaanii keessa jirutti jiraachuu hin barbaadu. Milkaa'inni koo mul'anni koo guddaadha narra darbee namoota baay'eef qoricha ta'uu qaba dawaa ta'uu qaba isaan tajaajiluu qaba jettee yaaddoote aganuma milkaa'ina keessanaaf wareegama guddaa kaffaluu qabda jechuudha. Yoo wanta guddaa yaadde wareegama guddaa kaffalta. Kufaatii guddaa keessa dabarteeti kan itti milkaa'ina sana galmaan geeffatu. Milkaa'inni illee kan mi'aawu yoo qormaanni keessa jiraatedha. Namni tokko amma ammaatti addunyaa kanarratti namni daarektii osoo rakkoon tokko narra hin geenye osoo kufaatii tokko hin argin an milkaa'eera yookaan galma koo geessiseera jedhee namni dubbatu tokko hin jiru. Kanaaf immoo wanti nu barbaachisu tokkoof tokko galma ijoo ta'e tokko adda baafannee beekuu qabna jechuudha. Yoo wanta sagal qabaa wanta tokko milkeessuu hin dandeenyu jedha. Kanaaf immoo nuti wanta nuun gochuu qabnu yookaan wanta nuun beekuu qabnu wanta sagal ari'aa hojii isa kan hojjedhaa kunnan darbiin inni hiriyoonni koo hojjetan nan hojjedhaa kan sammuu koo keessa jiru mul'ata koo hojjechuun barbaada. Yoo asiin firri kee waan biraa hojjete yoo obboleessi kee waan biraa hojjete yoo obboleettiin kee waan biraa hojjete isas hojjechuu yaaddatanaan na amani galma geessistu tokko hin qabdu kaayyoo kee dhugoomsitu tokko hin qabdu akka namoota kaayyoo isaanii abjuu isaanii namaaf hawaafanii sana qofa taatee aftaa jechuudha. Kanaaf immoo jalqaba irratti wanti nu barbaachisu galma ijoo ta'e xiyyeeffattee adda baastee beekuudha. Erga kana beektee booda immoo galma kee siif salphataa jechuudha. Irratti xiyyeeffattee hojjeta qalbii kee asiif achi facaasuu dhuftee wanta barbaaddu sana irratti yoo hojjette galma kee ni yaadatta jechuudha. Inni ittaan ergamu immoo walitti fufinsaan of haaressu. Yeroo hundumaa irra deddeebitee of haaressita taanaan galma kee sanaaf wantoota si barbaachisan sanaaf irra deebitee shaakalta taanaan irra deebitee barnoota adda addaa argatta taanaan wantoota baay'eetiin of utubda taanaan qaawwa jireenya keetti akka hin dhufne beekumsaan of cuqqaalta taanaan beekumsaan dawaafiif laatta taanaan beekumsaan namaaf qoodda taanaan yeroo hundumaa of haaressita taanaan sammuun kee refresh ta'a jireenyi kee hin hawwata wanta haaraa ordofta wanta haaraa gochuun sitti tola wanta haaraa gochuu barmaatifatta jechuudha.
yeroo yerootti gaafa of aaremsaa deemtu yookaan immoo yeroo of irratti hojjechaa deemtu galma keessan yookaan immoo dandeettii keessan irratti akkamiin akka hojjechuu qabdu hubachaa deemtaa jechuudha. Hanga of aaremsuuf hin hojjennetti, hanga of irratti hin hojjenne irratti, hanga of aaressuu iyyaanne irratti ati waan moofaatiin, ati waanta yeroon irra darbe keessatti of cuqqaaltee of keessa taanaan galma geessu tokko hin qabdu jechuudha. Dandeettii keetti akkati hin fayyadamne si taasisaa jechuudha. Namoota dandeettii namoota ordofan taatee hafta jireenya kee keessatti of aarefsuun, of irratti invest gochuu, of kunuunsuu, of beekuu, ofiif beekuu taatee of kunuunsita taanaan na amani galmi kamuusiif ni salphataa jechuudha. Dandeettii keetti fayyadamuun siif salphaa kan wanta hundumaa caalaa nama akka taphattidha jechuudha. Maal jedhu beektonni nama lola beekuuf lolli taphadha jedha mitiire. Yoo ati of irratti hojjette, yoo of beekte, yoo ofiif yaadde, yoo of irratti hojjechuu jalqabde jireenyi kee guyyaa guyyaatti waan kaleessaa keessaa hin baa jechuudha. Waan haaraatti of fooyyessita. Xiqqoorra waan guddaarraa waan guddaatti of fooyyessaa jirta jiru. Guyyaa guyyaatti beekumsi kee dandeettiin kee fooyya'aa deema. Gaafa of irratti hojjechaa deemtu jechuudha. Kaayyoo kee dagachaa hin deemtu. Haala kam keessatti illee si gargaara akkati kaayyoo kee yeroo yerootti yaadattuuf si gargaara jechuudha. Inni ittaanee argamu yookaan inni sadaffaa irratti argamu waan darbe irraanfachuu. Waan darbe darbeera kaleessadha. Waan kaleessaa keessa jiraata taanaan wayii osoon akkas raawwadheera ta'e, osoon akkas godheera ta'e, osoon akkas gochuuf tattaafadheera ta'eeti ani akkoo galma koo nan ga'a jettee isa kaleessaa keessa teessee ceephamta taanaan isa namni kaleessa gufuu sitti ta'e, isa namni kaleessa daangaa sitti oree akkati sana hin ceene sirra kaa'e sana yaadde arra of ceepheta taanaan isa kaleessa keessa jiraata taanaan har'a keessoo hin jiraatiin boorii keessoo nabdatiin dabartaa jechuudha. Boor icciitiidha beekuu hin danda'amu. Har'a kennaadha. Kaleessi garuu darbeera seenaadha. Kan adda baastee beekuu qabda. Wanta irratti xiyyeeffachuu qabdu tokko wantoota hojjechuu qabdu irratti mataa kee irratti qofadha. Har'a maaluun hojjechuu qabdu? Har'a haala kamiin hin dabarsuu qabu? Wanti kaleessa darbe kaleedha. Bishaan darbe hin waraaban jedha mitiira Oromoon. Kanaaf immoo waan kaleessaa keessa jiraata taanaan har'a kee akkati hin jiraanne dandeettii keetti akkati fayyadamtee galma qawuu qabdu yookaan wanta ga'uu qabdurraa akkati duduba deebitu si taasisaa jechuudha. Milkaa'ina keerraa akkati ududuba gootutamtu si taasisa. Namoota biraa akkati awwaaftu si taasisa jechuudha. Otoo namoota biraa ta'ee jetti akkati awwaaftu si taasisa waan ta'eef galma kee akkati milkaa'ina kee hin goonfanneef gufuu sitti ta'a. Sanaaf immoo wanta adda baastee beekuu qabdu waan kaleessa darbe wanta sun darbeera jireenya keetti deebi'ee dhufuu hin danda'u. Kanaaf immoo maal gochuu qabdu? Dogoggora kaleessa hojjetterraa wanta kaleessa ta'ee darberraa baradhu. Yoo kana goote na amani galma barbaadde ga'uu dandeessaa jechuudha. Tole egaa guyyaa har'aa barnoota baay'ee bareedaa ta'e akkanuma wal faana ilaalle abdii guddaan qaba. Barnoota biraan hanga walitti deebinutti turtii gaarii. Yoo isinitti tolee ta'e like, share, subscribe gochuun maatii keenya ta'a. Barnoota biraan hanga walitti deebinutti turtii gaarii.